Ashamaa akkam jirtu hordoftoota Boonaa Times bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha viidiyoo addaa isin bashannansiisa isin barsiisuuf qabadhee dhufee jira. Amma xumura viidiyoo kootiitti akkana faana turtan isin gaafadha. Itti aansuudhaan warroonni chaanalii kanaaf haarawaa taatanii subscribe gootanii akkana jajjabeessanii isin gaafadha. Amma xumura viidiyoo kootiitti go. Hayyeegaa kabajamtoota koo kanan qabadhee dhufee viidiyoo kanaan dura hojjetame yookaan haasaa kanaan dura haasa'ame irratti akka waan ani haasaa jiruun ediitii walitti godhee dubbadha. Fakkeenyaaf haasaa Caaluun kanaan dura dubbatee darbee komeediyaan Waaqoo Geetaachoo kan dubbatanii akkasuma namoota bebbeekamoon viidiyoo isaan haasa'ee darbe irratti ediitii godheen immoo akka waan anas ta'ee haasaa ruutan hojjedha. Kanaaf amma xumura viidiyoo kootiitti akkana faana turtan isin gaafadha. Warroonni yaada qabdan immoo koomentii irratti akkana beeksista isin gaafadha. Amma xumura viidiyoo kootiitti na faana tura. Jalqaba irratti viidiyoon isinitti agarsiisu Hacaaluun kan dubbatee ture OMN irratti kan inni haasa'ee ture achirraa kan fudhatameera. Ediitii godheen isinitti agarsiisa. Walumaan daawwannu. Amma farda kana laalu nanaara beektaa. Farda hatame farda jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofneen nama qaaneessiteedha. Inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaan. Dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan. Fardi abbaa qaba beektaa. Warri biliki leellisu fardii kasaati jedhu maal jettaan fardii kasaati inni farduma isaatiin dhufee. No inni calqaba harree yaabbatee dhufee. Gara Oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara Caaluu miti kan jedhu. Seenaan immoo rirmi nyaatu beektaa. Seenaan seenaadha. Okay? Yaabbii fardaa isatti beekanni. Siidaan kun kajiganii jedha. Siidaan kun yoo jig. Fardi akkamitti fardi ka Oromoo. Fardi kan Oromoo. Akkam tolcha. Farda akkamitti jigama. Akkam tolcha. Kajige yoo isaarraa jigsan malee. Okay gaa. Hayyeegaa kabajamtoota koo Hacaaluun gaafa jiru kana dubbatee isinuma yaadachiisuuf jedheeni viidiyoo kana fidee yaada keessan immoo koomentii irratti akkana beeksistan ammas irra deebisee isinitti hima. Viidiyoo lammaffaan qabadhee dhufe immoo yookaan ediitiitti godhee jiru immoo komeediyaan Waaqoo Geetaachoo sirna koo diraamaan hojjetarraa kan fudhatameen isinii qabadhee dhufee jira. Kanaaf gara viidiyoochaattis isin dabarsa. Inni akkamii fi eeyyee qofa beeka. Isa kana baree dhufe eeyyee. Annan barsiifadha rakkoon qaba. Barsiifattaa? Eeyyee sirriitti. Beektaa bitee afaan Oromoo barsiifatta? Dirqama. Inni immoo Ingiliffana barsiisa. Sheer walii goona rakkoon qaba. Haa ta'u waliin gootu. Ati waan hin turtu addan. Yoo piroosesiin kun kufeeyyuu hin turtu ati. Ati waan as turtu miti. Yoo turtes akkasuma nama wajjin haasoftu tokko. Biyya alaatu hin deemin asii ol deemtan. Ana waan dabartanitti fakkaatuma amma kana biyya kana keessa wajjin jiraanne guddanne. Walaa barru biyya keenya barru. Utuu dabarteeti akkasii. Inni akkamii fi eeyyee qofa beeka waanuma fedheef iyyuu. Akkam bulte? Hayyeegaa kabajamtoota dhaggeeffattoota koo viidiyoo ammaattis akkatti baay'ee bohaartan abdii guddaa irraa qaba. Komeediyaan Waaqoo Geetaachoo gaa hundi keenya beekna. Nama nuyi baay'ee jaallannu qabeenyaa nuyi qabnudha. Baay'ee qoosaa viidiyoo ammaarraas itti bohaarsu jedhee isinii fidee itti aansuudhaan immoo Amanu'eel Taaffasee Waaqoo fa'aa wajjin kan hojjetu diraama isaan kanaan dura hojjetanii turan irraa kan fudhatamedha. Ediitii godheen jira. Viidiyoo kanas ilaala. Kanaaf Phaawulos jajjabinaan dubbanna isa kana jajjabinaan hin dubbadda. Garaachi koo naqnee ture nyaata nyaadhu man danda'e. Kana of saaduuf miti yookaan of jajuuf miti amma nyaata nyaadhu danda'e. Guyyaatti si'a ja'a torba caalaan nyaadhu man nyaata. Baay'umeera garaachi. Nyaata malee jiraanna nyaata malee nyaatamni isin hin nyaachifne. Nyaata maala jireenyi keenya isin nyaachifne isin soorra. Soortuudha miti. Kana ta'etu jiru garuu fayyadamaa jirtu isinirraa. Nu haa gargaaru. Mee har'a mata duree har'a waliin ilaallu isinitti meeni gara dubbii keenya ilaaluutti gala yeroon keenyas gabaabaadha.
haala yeroo kana wajjin kan ol qabatudha. Barsiisa yeroo dheeraati ergan jalqabe barsiisa kana ji'a hedduu na fudhateera. Akkas jedha qabadhaa. Dhadhaqii gadi fagoo fi sururama, boolla gadi fagoo fi cunqurfama, dukkanaa fi dhumaati hamaa fi kan kana fakkaatan keessa seennee jirru kana keessaa attamitti baana. Viidiyoo ammaattis akkasiin gammaddan abdii guddaan qaba. Amalee laafatee baay'ee nama kofalchiisa. Tajaajilaa ta'e hojjete viidiyoo namarratti hojjedhama. Tajaajilaa ta'etu wangeela labaara achirraa kan fudhatamedha. Hundeeffama FIB irratti haasaa kan godhanii qabsaa'aa Oromoo akka ta'e beeka. Koloneel Gammachuu ta'e maal gammachuu akka ta'e hin beeku. Viidiyoo isaan achirratti dubbataniin irraa kan fudhatame viidiyoo gabaabduu tokko qabadeen dhufee jira. Gara viidiyoochaattis isin dabarsa. Yoo kana maal jedhu yoo namni dhugaa dubbatee የጥላቻ ንግግር የጥላቻ ንግግር ምት ዱጋዳ ዱጋን የጥላቻ ንግግር ምት አኖሌ ረቲ ሃዳ ኬኛ ሀርመ ሙርተኒ ጀኔሮትምኑ የጥላቻ ንግግር ነው እንጂ የጥላቻ ንግግር ምት ዱጋዳ Hayyeegaa kabajamtoota hordoftoota koo muuziqaa duukaas kanaan hojjedhe qabaa gara muuziqaa sanatti isin dabarsa. Haadha zuulanee yabbaa ofii soosoneeffannee bina cabsinee kuufa faarsimee. Haadha zuulanee biyya jaalala keessa gulufnee. Haadha zuulanee kufa farsimee oh ashororo fandama elane akasin jadabante erkesa galesa kabakaka salbachu ke warregan salpise sirabachi sa eba walaka alakosi alate rubuko sikichina chakote bandute defensa ke la cosa nubeka ansentu tagartu kotubute ijapose katimbo ke batu si ebunda tabuta edofa apanar gakasite negatu wajede dikadense raofa ega kanafu mogole mulafu datun kajerangotu lugae datun kajerangotu lugae datun kajera ormun kajera. Toligaa kabajamtoota hordoftoota koo viidiyoon qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo ammaarraa waa iddoo akka barattan akkasumas itti bohaartan abdii guddaan qaba. Kanaaf irra deebi'een jedha warroonni chaanalii kanaaf haarawaa taatan otoo sabiskiraayib godhee ilaalaa jirtan mallattoo barreeffama sabiskiraayib jedhu tuquudhaan sabiskiraayib gootanii akkana jajjabeetan isin gaafadha. Chaanaliin koo kun moonotaayiz hin ta'in jira. Moonotaayiz ta'uudhaaf immoo sabiskiraayibarii 1000 wachaarii 4000 na gaafata. Kanaaf chaanalii kana sabiskiraayib gootanii akkana jajjabeetan isin gaafadha. Amma viidiyoo biraa wal arginutti nagaatti. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.